Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun Lataa Show karaa YouTube'dhaan isin bira ga'uudha. Kutaa sadaffaasaa irraan qabadhee isinii dhiyaadha. Akka kanaan dura kutaa tokkoof lammaffaa irratti qophiiwwan turanii arguu yookiin dhaga'uu dhiisuu dandeessu. Har'a keessumaa tokko qabadheetan isinii dhiyaadha. Garuma gaaffiif deebii keessummaa kootii wajjin qabutti dabarra. Tole, har'a keessummaan koo keessummaa baay'ee jaallannoo turree gara baatii tokkotti ture erga biraa dhabnee goota keenya artistii Hacaaluu Hundeessaati. Isa wajjin gaaffii yartuun qopheeffadhee gaaffiif deebii wajjin gochuuf jedha. Kanaaf isin immoo na wajjin turtanii amma xumura sagantichaatti akkana wajjin taatan gamanumaan isin affeera. Haceen jirti natti fakkaata turarraa. Tole, hacee koo egaa guyyaa irraa bakkaatii qaamaan hin jirrettan si haasofsiisuuf adeema. Mee akkuma kanaan dura jirtu jedhiiti gara gaaffiif deebii keenyaatti hin jalqabuutti ceena. Takaalamee jira hin dandeenye waa. Anaana takaaluu waceekoo. Yaadachuun illee gaarii miti garuu mee akkatti rukutamtee nu biraa deemtee beenna. Yeroo rukutamtee sana maaltu sitti dhagahame? Lafeedhaa miiladhe kaleena kirkirtee. Duukeetiif eenyuun komannaa jee? Mee baramoo dhaloota kam komannaa? Garuu toof komannee gaariidhaan jedhaanii ofii kooti. Garuu siin aceekoo dafnee si dhabnan seene. Kichuutti si dhabnan seene. Akkam goona maalo. Danda'uudha malee obsuudhaa lachittu maal godhu. Dhuguma mirgatti deemtee maal goona silas danda'uudha achi. Wanta finnu wanta deebiifnu hin qabnu. Mee garuu akkamiin kan si galaafatanii aceekoo? Waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'ee si dubbatameen dhumoo. Maal wayyaree? Silaa onnee dhugaan miti harka rabbii yaala. Dhugaa kee hoo akkam goota? Rabbumattan dhiiseka. Maalumatu si nyaatee garuu? Na qobummaa nyaate. Egaa erga boqottee musonna awwaalcha kee irratti Oromootii kumaatamaan lakkaa'aman mana miiliinaatiin lakkaa'aman irratti argamuu fedhatu qabanii awwaalcha kee irratti hin argamne mee maaltu sitti dhagahame? Sitiin koo awwaalama. Dhabiduun ta'ee. Ayi yeroo gooti meeqallee awwaalcha gootaa awwaalamuu dadhabutti geenyeerraa jechuudha. Namuma akkasumaan du'ellee nama hedduutti irratti argamee awwaalcha gaarii godhaa fi hangee garuu dhuguma awwaala dhabduu taate. Mee ta'u mee amma akkamitti jirta achi? Narrafa jedhus afataaf boraati naaf hin mijaa'u. Naannoo koo asuma ammee bineensatti si nyaatte sanaan maal jetta? Maal badii koo maalumaaf namni aduunsi baatee natti guyyaan dhiite. Naannoo ceeku anatti guyyaan na dhiibu. Ati silaa tokkummaa Oromootiif. Araanee warqamee hubqoonqoo na buute. Dhuguma hubqoonqoo si buute baay'ee yaadde. Oromoon akka tokko ta'uuf baay'ee dhamaate. Siin milkaa'ee nafte. Garuu tokkummaa Oromoof akka sana hiitee hubi qoonqoo si dhumee akkasumaan waan hafu sitti fakkaatee ture. Anaatti hin fakkaanne. Akkam beekuttis akka Oromoon mara beekuttis ati waan kaateef galmaan hin geenye tokkummaan Oromoo hin jiru amma gandaa wal qoonneerraa
amantii wal qoonneerraa godinaa wal qoonneerraa utuu siin milkaa'in maaliif kichuutti nu jalaa deemte maaloo achi lafti galma kootisi na jalaa fagaate sababa jalaa fagaatteef dhiistee deemte haa ta'u egaa dachee naga siliqimsitee of keessa si gashatte tuttureera akkamii amalli dachee gara jabeettiidha malaa namaan himtu hacee warra ergumaati boqotteeyyuu maqaa keen dallalaan jiranuuf maal jetta anaan na qabattee maaf anaan na miita sedhamne kan miidhamnu irratti faayidaa siyaasaaf jecha hekeraa kee illee boqochisaan jiran miti hacee kan na aarsu bifum tokkoon meeqan du'e bifum tokkoon meeqan du'e dhuguma meeqa duute biyyi tokko du'aati meeqa duute beektaa goota egaa ati dabartee booda waan amma Oromoon keessa jiru kana otoo dhageessee yoo maal jettaa hacee ooyee mankaraaree imimmoonii lakkuurroobse ammayyuu rakkoon Oromoon dhaabbanne maceeku anaanii jedhameetiyya anaa nyaatuu biyya qomootiyya kun hundi maaliif Oromoo irratti ta'a garuu dubbii keenya takkan taane darara kana hunda kan nuti agarruuf kan nuti biliqas hidhamneefoo walii guduunfuuf sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate siiniyyuu kanarra biraas hidhamnu kaleessa maqaa baay'ee sirra keenya irra miti naaf gameera waa'uu silaa kan sitti duulu namaa bineensan qabu atoo kaayyoo fi ga'umsa kee dhiistee dagattee taa'acee hin dhiifne hin daganne maaliif ija sitti diimeffatu garuu kan qaba dhugaadha aceeku Oromiyaa hedduudhuma tokko jaallatta miti dammuma birraa natti taate mee Oromiyaadhaan maal jettee turte siif jiraadhee du'uun koo egaa waan hin oolle Haceegaa ati tokkummaa Oromoofis baay'ee namoota qabsaan keessaa tokko turte miti otoo naaf milkaa'e egaa bar tokko ni milkaata tokkummaa dhaabbilee Oromoofis akkati qabsoofte beekaa har'aa boreetu kana fidee Hacee sababa hangaa irratti Oromoon tokko ta'uu dhiisee gandaaf godinaan wal qoodeef deebii argattee qabdaa laata eenyuun na deebisee siif milkaa'ee bar tokko ta'uu Oromoon tokko ta'ee maal jetta kunoo har'as annan jira eeyyee dhuguma ta'uu Oromoon tokko ta'ee wal qooduu dhiisee tokkummaan dhufte Hacaaluun kaayyoon isaa kana sababa tureef jirtaa jenna nus sila ati mee dhimma Oromoo facee fira kootiin gargar ba'e fira faana gargar ba'e dhuguma Oromummaa si galaafate Oromoof jiraachuutiif malee utuu akkuma warra kaaniitti jirta ta'e yoona lafa barbaadde akka barbaaddetti jiraatta tokkuma warra kaanii ta'e garuu sababati waa'ee Oromoo dhimma Oromoo haasoftuuf yeroo hundumaa Oromoof dhaabbattuuf kun sirra geesse Hacee maal jettamee waan biraas silaasee waan nabdu jedheetanii of harkaa waan haasoftu walii gallee yookaan alaan gallee dhuguma yookiin waliin gallee yookaan alaan gallee silaa isa bara kanaa maal jireenyaa jedhu Zoomma gartee Hacee kan durii caaleem gabaabamatti ormaaf darbaa maal goonee maaf nu darbaa ati silaa amma kana hoodan jirtu sin argannu deemine mee rabbitti maal jettee nuuf himtaa Hacee mee yaa rabbi yaa gooftaa koo tokkicha koo mootii hundaa walii galiitii nu tolii dandeessa harka qabda kana leeliin jedha quuqaa keessa keetii ofiittan hima asaasiin dubbannaan dubbiidha silaa Hacee
Maaliif garuu madaa kee agarree nuyi si hubachuu dadhabne? Keessa kiyyattan dhiigana waraana nuun dhiigu. Tu walitti dhidhatee illee silaa dhiiga kee agarree si wallaanna turre ka. Amma maal godhu miti dabarteetta. Egaa akkuma beekamu Oromiyaan amma gadda kee waxalamtee gadda keessa jirti. Mee jajjabeessi Oromiyaa. Oromiyaa tiyyoo suuree kosooreetti otoo nuti jirru laaftu booddeetti. Mee xumura irratti hacee waan haasa'uun qaba jettee ani immoo si gaafachuun bira darbee yookiin irraanfadhee waan tokko akka itti dubbattuu fi eeyyama sii kenneera kuna. Harki harii kan nyaatu dina ofii malee. Ayyee galatoomii hacee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Lataa Show Kutaa sadaffaan gaaffiif deebii nama Oromoo nama jedhee waamaan Hacaaluu isaa wajjin gaaffiif deebii gooneen kanaan xumurama. Waan na wajjin turtaniif waan na wajjin taataniif amma ammaatti galanni keenya guddaadha. Viidiyoo kana yoo jaallattan sheer godhaatii walii keessaniin ga'aa. Baay'ee galatomaa waan na wajjin turtaniif Lataa Show Kutaa sadaffaan kanuma fakkaata. Yaada qabdan gaaffii qabdan kamiifiyyuu yaada as koomentii irrattis kennuu dandeessu. Karaa feesbuukiis karaa agartan kana naquunnamuu dandeessu. Baay'een isin galateeffadha jajjabina naa laattaniif isinis akka jajjabaattaniin fedha. Dhumarratti Hacaaluu nutu ajjeesuus danda'a nutu jiraachisuus danda'a. Hacaaluun tokkummaa Oromoof baay'ee dhama'ee Oromoon tokko hin ta'u ta'ee Oromoon akka gandaatti wal qoodee akka kanatti jiraanna taanaan Hacaaluu dhuguma du'eera. Hacaaluun du'eera. Beeka Hacaaluu kana booda deebi'ee hin sirbu. Hacaaluun kana booda deebi'ee nuun falmu. Hacaaluu kana booda waltajjii irratti hin agarru. Hacaaluun Oromoon dhuguma goota baay'ee qaba. Garuu goota akka Hacaaluu tokkuma duwwaa qaba. Hacaaluun tokkumatu ture tokkumatu du'e innume kanuma irratti dhuma. Hacaaluu kana booda yoo dhalate kan biraatu dhalata malee Hacaaluun deebi'ee hin dhalatu. Baay'een keenya dhiifama asirratti waa xinnoon barbaada waa jechuun barbaada. Nama qabnu akunuunfannu rakkina hin qabu. Namni sun gaafa nu biraa dhibee nu miidha. Namooti nu fayyadan jiru. Akkasumatti jiraatanii lubbumaan abaluun qabna. Amma Hacaaluun baay'ee boonna. Amma Hacaaluun baga kan keenya ta'een jedhaan dur. Baguma mucaa keenya taatee Haceen jedhaa. Har'a garuu hin jirtu mucaan keenya. Nu biraa dhibdeetti. Garuu gaafa isheen jirtu waan baay'eetti hin jenneerra. Qeequsa ta'u maalis haa ta'u. Is okay. Garuu nama keenya akunuunfannu. Agorfannu. Walitti himnu. Addabaabaayii irratti bakkee irratti wal saaxiluu haa dhiisnu. Wal arrabsuu haa dhiifnu. Walitti ka'uu haa dhiisnu. Wal haa jaallannu tokko haa taanu. Yoo sana goone Hacaaluun hin duune jechuudha. Karaa kana immoo Hacaaluu jiraachisnaa jechuudha. Kaayyoo Hacaaluun kaateef galmaan keenya taanaan Hacaaluun jiraatteetti jechuudha. Haqa isaa isatu waaqatu rabbitu beeka. Isa kana wanta hin jedhuun qabu. Garuu isa jiraachisuu hin dandeenya akka kanatti. Isa ajjeesuu hin dandeenya. Nuumatu ajjeesasi nuumatu kaase. Beekaa keenya see girbooriifis walaa gorfannu. Maayini feesbuukii irratti wal arrabsan. Abaluu jennee suuraa namaa gadhiisnee suuraa goota keenyaa gadhiisnee suuraa nama Oromoo keenyaa gadhiisnee wal arrabsuun faayidaan isaa natti mul'atu. Utoo Oromoo arrabsina ta'e waan tokko rakkina hin qabu. Nuuma taanaan garuu walaa gorfannu karaa keessaa karaa namoota bebbeekanii walaa gorfannu. Akkasanan jedha namni gaafuma nu biraa deemu nu miidha. Gaarummaa isaas kan agarru gaafuma nu biraa dhibuudha. Hacaaluun deebi'ee hin sirbu. Hacaaluun deebi'ee rakkoo uummata isaa ba'een dubbataa ija fuudhee hin jiru. Cal boollaa gadi ta'eera hin jiru kana booda. Garuu nuyi tokko yoo taane akkuma jalqaba akka kaase yoo walii galle yoo Oromoota taane biyya Oromiyaa jedhamu kaachuudhaaf yoo deemne Hacaaluun dhuguma jirti jechuudha. Kana jechuun barbaada. Kanaafuu mee jedhaa isinitti dheeressu
Lataa Show Kutaa sadaffaan kanumaan haa xumuramu. Torban immoo sagantaa biraa yookiin sagantaa kanaan dura fakkaatu kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaa irra tureen deebinee wal agarraa. Hunda keessaniif jajjabinan baay'ee isin hawwa. Inni irraanfatamu garuu ammoo dandeenye jireenyi itti fufa sababa ta'eef Hacaaluu yoomiyyuu nu irraanfannu. Amma sirbisaa jirutti yoomiyyuu nu irraanfannu Hacaaluu. Garuu walii keenya jajjabaannee ofii keenya akka Hacaaluutti hojjennu. Akka Hacaaluu ta'uuf adeemnu. Tokkummaa Oromoof hojjennu. Isa kanan jedhaa. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaan jedhaa. Uffata kana akka kanaan kan naaf hojjette kan seenaa closing baay'een galateeffadha. Isin immoo ciao.